mootummaa ce'umsaa kana naannoo sanatti sin deebisaati. Yeroo mootummaa ce'umsaa sanaallee yeroo sana isin Finfinneetti naannoo Finfinnee kana turtanii obbo Leencoo Lataa fa'aa wajjin ramadamtanii warra isa eegu keessaa tokko akka taatan dhaga'ee ture. Dhugaadhaa kun? Mooraa Gullallee keessatti jaarmiyaa jajjabee fudhatee kan duukaa gaafa jalqaba chaaltela seenne nuyi ana tokko. Nama meeqa turtanii isinimmoo akkamiin ramadamtanii akka isaan eegdaniif? Nuti gaafuma jalqaba tokko jedhamee chaaltela seenne Daawud duukaa muraasa tokko dhufee nuti jalqaba muraasa tokko ani fudhetanii Jaalle Leencoo fuunee annee gaafa Gullallee geenyu Jaalle Leencoon dhuftee zigaw lama zigaw tokko dura keessa zigaw tokko booddee keessa isin addana qubattettee fuutee beete mangistitti dabarsite maanni hin ta'uu inneennaan jaarsi rakkoon qabu as qubadhaan hun jedhee Gullallee qubanne jechuudha isa fuutee beete mangistitti dabarsite akkanuma sana halkan seenne Finfinnee. Naan galle eenyu beete mangistitti mana masaraa? Jaalle Leencoo Lataatu gara beete mangistitti darbe. Isin as qubadhaa isin achi qubadhaa kan siniin jedhu eenyu? Waraana wayyaanee akkasitti qindeessee jira gaa. Waraanni dhaqee beete mangistii dhaqee hin qubatu gaa waraanni inni kun. Taannaashuu beete mangistii moo maallee jedhanii jaarsi achi dhaqan achi qubachiisanii keessummaadhaan ni nuti immoo Gullallee keessa qubanne jechuudha. Kana booda hamma umii isaan wajjin turtan obbo Leencoo wajjin biirootti. Gara baatii lamaa turlanu. Sana booda osoma ta'anii jaarsolii hundumtuu waajjirri isaanii akka Gullallee ta'u murteessite jechuudha. Gullallee keessa ta'anii hojjetaa turanii. Yeroo eenyu murteessaa? Wayyaaneen murteessa akkaataa waliigaltee isaaniiti gaa waajjirri Gullalleen guutummaa waajjira adda bilisummaa Oromoo akka ta'u waraanni ishees immoo keessa jira quba qabaadha. Waraanni wayyaanee akka jiru keessa qubatee jira gaafa dhanne wal keessa quban waluma keessa quban isaan galanii taa'u nuti addaraasha tokko keessa teenya isaan mana meeqa keessa naanna'anii wanni ta'anii taa'u achumatti waardee walitti babbaafannee teenya jechuudha asumaaf asitti. Obbo Leencoon akkuma dhufaniin mana masaraa mootummaatti fudhatamanii akkamiin gara keessan deebi'arree? Haala hojii isaan walii galanii maal jedhantu booda achi dhufee Jaaldaa'uu faanii jaarsoliin keenya karaa bahaa dhufan kuni maaliin kuni naannoo sana qubatu jechuudha. Obbo Leencoon naannoo Gullalleetti hojii hojjetaa turan moo naannoo masaraa mootummaatti hojjetaa turan yeroo baay'ee? Gullalleetti isin ta'a mariidhaaf yeroo jedhu immoo bayeechiin dhaqa achi deemu. Kophaa deemu hooggansa biraa dabalatanii deemu. Duraan waardiyaa ture hooggansa biraa wajjin yeroo walgahii idilee akkasii yoo ta'e malee ani hin beekon. Amman argetteen waardiyaa nama lama kennineefi jajjabeellaa isaan sana fuudhee achitti geessaa ture jechuudha. Maaliif deema achi dhaabni beeka? Dhaabi gaa'ee falaas qoraachiin iyyuu isa tureeti isa kamii dhaabe inni murteessaadha iyyuudha yeroo sana waan dhaquu isatu beeka isa kana immoo nutti himan egaa. Mallasaan gara Gullalleetti bilbilee yeroo hedduu obbo Leencoo waamaa turee jedhu. Maaliif mee? Sana waan inni waan rakkatee waamuuf sabbeeka rakkatu maleetu namuma guyyaa bira oolee amma deebi'ee mana gale waa maali waan waamaa tureef isatu beeka. Bilbila isaatiiyyuu bilbila Mallasaan gara Gullallee bilbileeyyuu yeroo itti kaastanitti turee jedhan. Kaasee jaarsoliin dhufanii taa'anii akkasii reebbuna danfaa jiru bilbilame akka tasaa ta'e bilbila bilan taa'an an kaase asoo Leencoon ifalli gaalloodhe isin barbaadan jedhan kennee bahee deeme jechuudha. Isarratti na yaadan gaaf tokko waardiyaa malee Jaalle Leencoon deemuu ka'ennaan waardiyaa malee akka nam tokko gadi hin baafne jaaldiiman kan inni nutti tokko nam tokko asii bahee waardiyaa malee deemennaan sirriitti gaafatamaa naan jedhe jaaldiin kun nama jiranidha dachanuun isaanii. Obbo Leencoo mataa isaaniitti waardiyaa malee deemuu nam barbaade jedheetu. Deemeeras. Yeroo hedduu deema. Yeroo hedduu deeman. An kan inni jakootiin arge yeroo lama. Isa sadaffaa irratti egaa jaaldiima nutti mee waardiyaa malee akkan sochoonee jenneen jechuudha. Dhoowwitaniidha. Eessa jikoosaan hin jiru waardiyaan dallaarra jira inni ol ka'e waardiyaa isaa fudhatee deema gaafachi dhaqaan ijoolleen alatee isin ol ga'ee hojii isaa hojjetee ba'a. Waardiyaa fudhatan. Hojii madaabaa hojjetaa jira yeroo sana. Waardiyaa fudhatanii deeman moolee dhimma sanaaf oolani. Akki deemeedha hin deeme malee. Waardiyaan nagummaa isaatiif akka ta'e innis ni beekan. Akka keenyatti namoota jaarsolii keenya nu jala miitii ka jedhamu shakkii guddaa qabna. Yeroo sana inni ajjeetti ka jedhamu shakkii guddaa qabna. Maaliif yeroo sana amma yoo ilaalle ilaalchi Mallasaa afaan diimaa qaban diimaan jaallatani. Sima dhugaa yoo haasofne akka haasawuu wayyamani inni isin labsaa hin jaallatan jechuudha. Obbo Leencoo hoo? Obbo Leencoon immoo waardiyaa malee guyyaa lama dhaqee ilaansi hin jedheen. Maaliin sodaatani? Ani hin beeku isa kana. Isaantu beeka kana maaliin jedhan.
Yeroo sana gaan amma namoota keenya bakkaa bakkatti ajjeesuu hedduu eegaltee jirti jechuudha. Kana osoo beekanii obbo Leencoon. Mariidhaan xumuramaadha. Inni amma akkan ilaalutti yeroo sana mariidhaan xumuramaadha. Chaartara keessa jirra reebsee namni miila gadi hin qabanne egaa kana jedhee kana deebisuu na rakkisa. Waan akkasii kana isaanumatu danda'a. Kun warra akka abbaa caalaa yuumini warra akka daawufaa achi turan waan ta'eef warri kaanillee ni wareegan warri karaa bahaa kun leencuma mataa isaa diimaa mataa isaa fa'aa isaantu deebisuu danda'a waan akkasii kan maaliif akkas akka godhan anaafuu gaaffiidha kun maaliif namni tokko waardiyyaa dhiisee akka deema anaafuu gaaffiidha. Sana booda kanillee waardiyyaa fudhatee dhaqus dhiisus hiikan qabu maaliif yoo jette waardiyaan ala ta'a kun dallaa jala ta'an wanna ta'a kun namni warri dippiloomaasii waan gurguddaa hune qofaatti waan haasa'an qabu isa kana waardiyaan duukaa dhaqeen dhaggeeffatu akkam jetta.